Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya har'a waa'ee seenaa gooticha Oromoo Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan immoo Abbaa Koostir jedhamu isiniif seenessina. Hanga dhumaatti nu hordofaa, nu dhaggeeffadhaa. Akkuma beekamu seenaan Oromoo inni dhugaan dhufaatii dhalattoota qubee hordofee awwaala alagaan keessa dhokse diigee xurii seenaan alagaa itti maxxanse ofirraa miicaa dhalootaaf haqa ture qabatee asan jira jechaa jira. Kana fuudhanii dhalootaaf akka dandeetti ofiitti dabarsuun gahee eenyu ture? Deebisaa isiniifan dhiisa. Jaarraa 16ffaan seenaa Oromootaa keessatti jaarraa sochii lafaa babal'ifannaatiin beekama. Haaluma kanaan Oromoonni kallattii kaabaan hanga laga Mormor yookaan Abbayyaatti babal'ifachuudhaan seenaan dhugaa ni baha. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraay fi Goojjam keessaa mootonni Oromoo akka turan ni addeessa. Balaay Zallaqaa Oromoo Walloo keessaa kan Boorana jedhaman damee Oromoo Tuulamaarraa dhalate. Abbaan gooticha kanaa Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgal Oromoota Walloorraa dhiibbaa mootota Habashaatiin gara Goojjamitti godaanuu keessaa tokko turan. Obbo Zallaqaa Qilxuu loleewwan Liji Iyyaasuun Oromoo Walloo hortee Tuulamaa keessaa tokko. Ergaa Liji Iyyaasuun aangoo gadi dhiiseen booda baqachuun Walloo Booranaa gara Goojjam kan godaanan Goojjamitti gooticha Balaay Zallaqaa kan godhatan. Balaay abbaasaa Zallaqaa Qilxuu fi haadhasaa Xaayituu Allanaa irraa bara 1910 akka lakkoofsa Habashaatti dhalate. Haati isaa Walloo Booranaati dhalatan. Balaay tooftaa riphee loltummaan beekamaadha. Tooftaa kanaan Xaaliyaanotaa fi baandoota yookaan basaastota isaanii boqonnaa dhoowwaa turan. Dirreewwan waraanaa garaa garaa irratti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaan mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balaay Zallaqaa Qilxuu irraa aanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutatan. Jabinaa fi gootummaa gootota kanaaf gootota Oromoo birootiin Xaaliyaanonni biyya gadhiisanii bahan. Injifatamuu Xaaliyaanonni booda Haile Sillaaseen waggaa 5 bakka baqatee jiru Ingilaandii yoo deebi'u uummanni fi duukaa buutonni Balaay Zallaqaa Qilxuu maal badhaafama? Aangoo akkamitti isaaf kennama jechuun eegaa turan. Haile Sillaaseenis akkuma gootota Oromoo biroo aangoo isaaf waan shakkeef Balaay akka qabamu taasise. Aangoos badhaasas isaaf hin kennine. Biyya bilisa baasuun jibba Haile Sillaasee jalaa isa hin baafne. Akkuma Abdiisaa Aagaa fi kanneen biroo hidhaa, reebicha, gidiraa fi kanneen kana fakkaatatu isa mudate malee hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Gootichi kun hacuuccaa mootichaan gidiraan irra ga'aa ture. Kanumaan otoo jiruu mana hidhaa Finfinnee cabsee bahuun ergaa qabamee booda muummichi mana murtiitti dhiyaatee murtiin du'aa itti murteeffame. Murtichi Haile Sillaaseen mallattoon mirkaneesse. Bara 1945 akka lakkoofsa Habashaatti umurii isaa waggaa 35tti obboleeyyan isaa 2 waliin fannifamee ajjeefame. Goota akkasii kana kan Oromummaa alagootaan dhokfame hojiinsaa gatii dhabee alagaan fannifamee du'e. Gootichi Balaay Zallaqaa Goojjam keessatti guddachuun isaa Oromummaa isaa awwaaleera. Waggootii baay'eedhaaf uummanni weellistoonni Goojjam goota keenya jedhanii leellisaa turan.
seenaa rirmee hin nyaatu waan ta'eef har'a dhaloonni qubee seenaa nama kanaa awwaalamee qotee baasuun oromummaa isaa uummata Itoophiyaaf maraaf beeksiseera. Dhaggeeffattoota keenya kanaa fi kana fakkaatan kan biraas qabannee isiniif dhiyaanna. Seenaa kana waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.